السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا دنيا توب داوتوتا خينيا جرجرتو سنجتا جرى الحمد لله على كل حال مجان كبانيس هندا خينيا بك جرت ربنا جينو تياتو سنجتا دنيا مال جتشو ديمتي جنو نولتني وانت كواني سنجتا ديمو سنجابو هردفتوتا في خبجمتوتا خيا warreen kara keessaatii fi kara hundaan na bira dhaabbachaa jirtan galatooma arhun walaal maaliif gurgiraan sibira artiis injiina waan takka du'aayis godhachuun ni jiraami alhamdulillahi rabbil alamin waa hundarraa rabbiin na oolche du'arraa waan addaarraa rabbiin na oolche lubbuu namaatii fi lubbuu tiibaasurraa isa rabbiin na oolche alhamdulillahi nisriinjaa gizeen aareef quban qabu والله هردفتوتا في خبجمتوتا خيا وهما نجي اسنيهم قبو وان ينقدنا الرقي وان الرمان نمودتيون أركي والله بوهي مما نرانجي توجو وان قويا سنيو يا داديجو لا والله هما متلاكين أمشي لبونتي نجرتي عرلي والبيه سلانا من ينقدنا كسي olbee akkatti afaaniin qabajee dubbatu sin qabu laakiin gaanamni jiru waan jiru hin dhiisuu jaani alhamdulillahi rabbil alamin laakiin sin galatooma ilmaan oromoo galatooma warreen cinaa dhaabbatan galatooma hedduun sin jaaladha ilmaan oromoo hedduun sin jaaladha hedduun sin galatoonfadha hedduun sin kabaja galatoomaan sin injaa asumaan دنيا مال جت وديمتي تشون كسنة ولا قويا لما موسدي ندركوها دقادو بتشودا ندركوها رفاتون قويا سر رفادي في ميدا قويا سن نرجع ميدا قويا سن نرر وتمرة ولا زيرو نتي مجرا هدو تكا مي هدو سميتي هدو أن تانر سجلت جتي قوتشان تانر قوتش أدار سكون نمسيستي الحمد لله يشوفين أرى لبانة ترى نقدة أنا تاوجرو خيسوما تكاسكنا نبرد فوتيسي سانو ما فين ودونا من اللي نتقولن سنة فيديو سينما رجيتين فيديو مرجرة خالص سينما مرة ويا رما دينقد اللي فيديو نما هيدو جتيني سينما أكرتني جرتني لكن أنا وانين جون كابو مما نتكا warra keenyaafuun bayi warra keenyaa mana tuqeen an boochisin inni biyya namaa tana keessa na boochise hedduu jira warreen biyya namaa jirtan keessaafuu dubartiin akka kiyyaasan akkan taane waan takka xannashaa bira kutaa wanni takka rakkoo adda irraan si geessi xannashaa bira kutaa ani gizeen aarattiif quban qabu ammaas deebii haqni ni gala akka migalaa yoo ta'an duraan gizeen as gubbaarra labu sobduunaan jechuu turtan nam takkaas akkasuma isinii mush miidiyaa irratti miilaafatanattis gizeen nama adda waan adda nama ollaa jira nama na dhiyaatu jira sanitti gizeen himadhe waan takka waan ragaa qabatamaa hin qabne himachaa oltus wanni fidduun jirtu amma moodeen gidda ragaa qabatamaati wajjin odoon teeman keessaati fuulalu jiruutiin halaala intala biyyaati jechuudhaan ani biyyummaarraa hin dalagu oromummaarraa hin dalagu malee biyyummaarraa hin dalagu intala biyyaati jechuudhaan roorroo guddoo san manuma kiyya taa'ee barreessee isinis barreessitee fi waa hedduu keessa miira ajaa'ibaa keessa waliin galanii isiin san laakiin ana waan nantees nan beektu na agarte miidiyaa irratti akkuma duniyaa miidiyaa irratti argee duniyaadha moo jannaa naan jette sanii maqaan kiyya lachuuti ani yookaan maqaa hannaa maqaa sobaatiin hin deemu duniyaan obboleettiyyaa jannaan ammoo maqaa haadhaa fi abbaan kiyya naa baasanii maqaan kiyya sirraas ni bareeda maqaan kiyyaa sirraas ni bareeda anillee akkasumatti sirraan jirallee suuraa teessee arkeetiin jira akkumaan suuraa erga intala isaa taate intala biyyatamee akkati taate si bareetiin jira dheengadda silaa dhalaa taate silaa onnee qabaattee akkaanitti viidiyoon si dawwaleessan ol baatee naa hojii haasoo qabda
deebitee miseenjera biloo kuna godhuu keessaniidhaaf sodaattuu na fakkaatti. Silaa intala takka taate onnee qabaattee as baatee akka kiyya kanatti ijatti naasoo qabda. Hattuudha. Hattuu gizee jan hattuu baalagee sharmuuxa odoo jaarsa qabu jaarsa namaa naanneessu jaarsa kee kahii keettu san jaarsa kee maan qabatin dhiirti waliin caartu dhiirti takkuma nama jaarsa fii qabatee jaarsa fiiti hojii jaarsa fiitiif kabajaa kanneetutu jaarsa namaa jaalata. Arrata jaarsa keetiifuu kabajaan qabne yoo jaarsa namaa fudhattees booddiin teessanumaa. Duniyaan maan naguutette arra na biran jirtu waan feete asee sila arra bikka halaala akkasitti itti barreessitu na biraatti barreessite dhiinni kee dhiiga saree yookaan lubbuutee abbaa yookaan lubbuutii abbaa wahuma lameen sanirra laakiin alhamdulillaahii waa hedduuraa rabbi si oolchee alhamdulillaahii fagoo jiraachuu keessaniif alhamdulillaahii nan beeytu siifi fakkaattuu akka ta'etti sirlee warreen jaarsa namaa haaseessu. Warreen jaarsa namaa dhiiratti fakkaatan if eeggannaa godhaan isiniin jaa. Ani odoo gurra isinii godhe akka tokkotti gurra isinii godhe maqaa keessan dhee akkasitti ol fuudhee isin dubbachuu saniif gurreef godhe laakiin za'aan haariif quban qabu eegis boodaan sheene. Tuujeetiin akkasitti uffadhee jibbee bira kutee silaan akkaan dheengatte jibbee sanitti mana deebuu baate waywaatee akka namimmaan buusee mana deebi'e. Siin akkas deessa soobu jiraami ammoo imimmaan buuseetii rabbumaa ja'ati naaf balleeyse jee mana deebi'e tamaam. Za'aati akkas jettee itti barreessisu san garteemi barreeffamaa wajjaa soyitu san anan cufaan akkatti fuulatti isa tufuu ture. Harkaas hin danda'u bayii. Yookaan akka firraa dhabeeti yookaan akka goru dhabee rifaatuun akka issi barreessaan sa inniniisi laakiin ani si qofaa akka alata qabuun jiru inniniis ifiifuu shallee baalagee akka keetiiti. Suuraa teetii fi ganda keetii hojiinin maxxansee si garsiisa. Akka ati fakkaattuu akka tiyyaa dhalaa biraatti illee hin deebine dhiira jaarsa namaa hin naanneessine. Takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Rabbii waa hedduurraa na oolche laakiin na tiyyaa fi taabdii jaalalti tun akkamii jirtii yoo jettan kabajaan yoo jaarsaa fi jaartii wal kabajje jaalalti ni idaamti malee hin xiqqaattu. Yoo kabajaan hin jiraanne yoo jaarsi jaarsan kabanye yoo jaarsi kee mana keessa siin jaaladha jee alatti fakkaattuu akka teetii bira si xiqqeesse ati jaarsi kee akkasuma xiqqeessaa deemta. Arraan dhugaa dubbachuudhaaf akkumaan isiniin jeessanii akka fedhallee ta'u abbaa ilmaaniiti niin kabaja niin jaaladhaa jeetiin hanga nama takkaatti dhalaa hunda miidhaa ture san hunda irra laakiin niin sheene. Maaltu si sheeneessee jechuun keessan hin ooramu. Waan takka waan narra qunname gizee ilaale akkaan garta'aniin tun isa malee ijaa gurra hin qabne ani naafaa miti arra daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya yookaan dullatti miti ani nama inni gaafaan an baradhu xiqqoo intala akkam na beeku. Nama karaa takkarraa dhufne naaf inni. Karaa takkarraa dhufne nama gaafaan an baradhu na beeku. Nama jannaan tun akkam turtee durriis na beeku namni irraa gocha kana narratti hojjete nama hedduu jira nama tokko hedduu faa jira namnoon nan beekne jazanni huqqate abbaan fakkaatu jaan arrallee alhamdulillah ilmaan mataa meeqaan na keessaa bee arrallee akkasumaan alhamdulillah injaa silaan dhiisigaa waa hunda nyaataniif waa hunda dubbatan jedhanii wanneen irratti haasa hojjisuuru kun sooshaal miidiyaadha. Waan takka na qaanfachiisa. Waan takka na qaanfachiisa. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Wallaahi alaa kulli arsin akkumaan irra dibaannata irra kaadhee du'aa godhu jiru kana duniyaa rabbii waa hunda keessaa rabbi si baasu. Keessaa si baasu tokkoffaa yaman keessaa si baasu jaa du'aa ina godha. Lammaffaa hara maatii teetii si galchu. Maatii tiyyaa hojii wal arkee sanbooda yoo rabbiin kara biyya biraa na oofes biyya biraa deema. Kana hundoonni namu deemaali ilmaan irrattis ni sarooyta irrattis waa hunda taata ilmaan kiyya kana saree na godhee namaa gadis na godhee nama jalattis na qaqqabachiisee waa hunda na godhee laakiin
alhamdulillah ilmaan kun da'aba safaxatti narkamu tara meeqaan satanneen uma jechaan ijoollumata naa jechaan akkana ta'a facaaseetiin deema jee a'uuzu billahi mina shayxaan rajiim sa'aniin tun duniyaan dursan qayyaramtee coraa kiyyaa fi fuula kiyya bareedaa kana ilmaan kanarra dhabii arra ilmaan kana giseen ilmaan bareedaa kana asi gannaqee deeme arra booda anumaatti sheenaa ijoolleen sanis hijaana fudhatti deebii ammaas inni kun namni odoon an jiruutu kana booda ilmaan kana yookaan qayyi masqal waan jamaa jira biyya Yaman tana keessa nama miskiinaa fi nama haadha abbaan qabne guddisu haati biraa kutte jeetuma hulaa qayyi masqal kee duratti facaasee deema arra ilmaan kiyya waanjuun nan mul'ate akka fedhallee ta'u irratti illee rakkadhu ilmaan kiyya kana rakkoo tana keessa alhamdulillah amma naa gurguddatanii jiranii xiqqishoo san malee rakkoo tana keessa rakkoo nan rakkadhe kana booda isaan kun rakkoo tana keessa na baasuu faamalanii namni waan irra dabre yaani waan adda addaa mudannoo adda addaa hin qabne hin jiru mudannoo tana booda inshallah yoo rabbiin anaan taatu ilmaan hin taatullee narraa jijjiire ichi beetiin akka waan takkaatti akka seenaatti dubbaddaati arra ilmaan kiyya rakkoo tana keessatti gadhiise gannaqe hin deemu waa hedduun na dhageeme wallahi hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya guyyaa lamarraa sadii akkanatti taa'ee boohinsa boochee imimmaan dhangalaastee if gubbaan ganneetu simiidha boochi garaa keessa boochu immoo simiidha rakkoo adda addaa raa waan si qunnamsiisuu rakkoo adda addaa waan si muduuf ani boohinsa garaa keessaatiin boo'e hogguta akka yooni torbaan takka gammadii qoflee jiraadde torbaan kaan boohinsaaniin gaggeessa jireenyuma kiyya kana keessattuu jechuudha alaa kullaal alhamdulillah fayyaa jira wallahi hanqa warra keenyallee mufachiisee ilmoon teenyatu maal taateedhaan kana dhiyaatu fi kanatti dhiyaanne dungattee imimmaan akkaanan boo'isannaa boo'e jechuudha laakiin kana hunda maaltu na godhee jee gizegizes akkaan gabbeettiin badaa guyya meeqa jeetiin a'uuzu billahi mina shayxaan rajiim arra yoon anarra wanti jee jaalataan kiyyanii hiyyoomami usaamaan kiyyanii hiyyoomami akkasumatti micoon daa'ima kana hiyyoomsee hiyyatti galchuurra rakkoo tanarra isaanii hojii furadheetuma rakkoo tana isaan keessa dabarsee booda isaan kun yoon arra waan hamtuu irratti hojjedhe ijoolleen tun keessaa mul'atti ijoolleen akka malatti darbani'aan booda waan hedduutti dhageemaa sheenaa fi hijaan isirraan baatu sanumaa jeeti ilmaan kanaa jii obsu jira taakkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isinitti illee dheeressu isinis du'aayin haa godhaa duniyaa waa hunda keessaa rabbi si haa baasu duniyaa rabbi waa hunda keessaa si haa baasu jaatii du'aayin haa godhaa warreen nam mufattanii jiraattanis dhiifama naa godhaa warreen yoon an ammoo gocha hamaa waan hin taane hojjedhees dhiifama naa godhaa asumaan isin hunda keessanuu isiniin galatoonfadhaa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa akka isin na bira dhaabbattan sanitti rabbiin isin cina haa dhaabbatu walumaanuu rabbiin nu cina haa dhaabbatu kabajaa isin na kabajjanis arkeetiin jira jaalala isin naaf qabdanis arkeetiin jira hangasuma takkaan isin jaaladhaa isin oromootiyya qaqqaalii fi kabajamtoota kiyya akkuma isin na jaalattan sanitti isiniin jaalladha arra libaananni irratti naqadhee du'aa'ii godhadhu jirsana du'aa'ii mushif qofaa miti ilmaan oromoo hundaaf hin kadhachi jira isin hundaa'u rabbiin akka keessanii akka niyaa teessanii akka fedhii teessanii rabbii isin haa guutu walumaanuu nu haa guutu inshallah akka barbaanne akka niyaa teenyaa walumaanuu nu haa guutu anis rakkoo tana keessaa inshallah numaan baa gaafaan ballobbeen qacoollatti isin haasee garaa fayyaan isin hojii haasaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.